يعني أرجع بها أنا قلوداتي أردا بقالا برقالا غندا فرراي يدبرتوني كينيا توقع مرا ده باتي خان بفتاتي مرا ناس كيسا كون وان بكيسان سلابر بعدن سن ابدا تجرت الراي كون دندنيا بدنو ددك كون ديمي ادري دكا كرويا ده بهيغا باسيتي اسيد باتي يچو راكون غدان مودة تاجرا دبرتوني كينيا كوغا سارا سيري فري بريسن كبدلو تنان ندي نجرا كسلا ست اسبيتاليو جراتي من اسبيتالا سني تتمت نسبه سيتي في تيلمو سنيتي برارو دندان وان قمنف جچا ماكينا موتما دا هوغا سنتون تالي كوت بوفادان بوفني فيادا اولو يرغان هوغا چدكه تموختن باتو فاجر تبرارم توسني جريچو مال رايرا كونسون اسبيتالا دبراي تجاجلي اسير جرو الربايين هانكينا ميشاغا kan dokter le kabara te degree bastara le kan kablu rakon kenya mishad kesa tu dubartin ulfa baatitti marsaddet dalam qabdija misha qab komputer injir dalam zanif asi rivari ergam rivari kanarratti hankini karatis rakon ni qabna hata ummo isma sanu malaqa male deemun dande anil moti yata gara qabdu ta ulfa asi لالم توقع بدنا ديمو مرة تك نين ديميني مرة لما في سدي تدبي كرت نهار كاوا تاتي تجاجي لawasa gargarsani lubbuun isin abaraara meejira Tuma namni asirraa riifarii nuuf barreessan hoggaan riifarii nu barreessanii asii deemne gaafa hospitaala damneetti namni kun karaa kanarratti lubbuun isaa dabarti achirraa gaa maaliif ambulaansiin si geessa malee sin deebisu hoggaa achi dhayne namni kun bahiin taane saaxilamee masjidanirra deemee sadaqaa kadhatee sadaqaadhaan reefka san fitachaa jira jechuudha. Namni keenya ogguu da'iifee osoo karaa kanatti yaanuuti nu harka du'a. Meeshaalee amma diagnoosisii ittiin godhan qorannaa adda addaa ittiin gaggeessan dhabamuutiin rakkoolee adda addaati jira jechuudha. Eessaa'u keeziin nuti riifaruu goonu irra baay'een keezii gynae and obstetric keeziidha jechuudha. Keezii warra da'umsaati wajjin wal qabatee jechuudha. Amma hanqina karaa ambulaansiitiin qabnuunis wajjin wal qabatee ambulaansiinis yeroo iddoo ni baddi ambulaansii tartiibaan tajaajiltu tokko qofaa jira. Araddaa bal'ina haalaa kanaatti wajjin wal qabsiisee iddoo hedduu deemtee tajaajilti. Hanqina sanii wajjin wal qabsiisee haawwanis dafanii lubbuu isaanii baraaramuu dhabuu jira. Dhiinni irraa yaa'ee fa'aa riifarii goone lafa turuutu jira. Humni namaa nuti asirra ramannee fi baay'inni uummanni inni tajaajila kennu dachiisamedha. Dachiisamedha jechuudha. Akkaataa isaan daddi irratti taa'ameen nama 15 kan inni ilaa 15 kan inni tajaajila kennu qabu. Akkaanaatti gaafa deebiin immoo nama 200 ol tajaajila kenna jechuun ni danda'ama. Ijoolleen teenya biyya hambaa jirtu illee hedduu galatoomtu gargaarsa guddaa waan nu deeggaraa jirtuuf biyya tana namala biyya tanatti fayyadamee hedduu qobbaatiin isaa asitti awwaalamtee hedduu biyya namaa jira. Mootummaa meeshuma kana akka nu gargaaru dawaa akka nu gargaaru waa hedduu wanni silaa nuti jennu hospitaalatti akka nu jijjiiramus ni barbaanna sila karaa hospitaalatti buufatarra karaa hospitaalatti. Baay'ina nama guyyaatti yoo hanqate yoo hin sobuu baadde guyyaa halkan tokko nama 25 dhalaas keessatti qulqulleessituudhaan illee qubaan qabaa waa hedduu jira. Sireen da'umsaa jirtu moo sadii qofa? Sadii qofa hin qabu.
jira kun la bulchaa naatu jira. Alhamdulillah. Yo masu ya da mana ya kirta maratu na ganye Kenya kawaka koron ma da ko da badde sara da kabu wala sadi barihe fakabultan wala sadi laka watan salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ashawar kafune noru qaribu ana dufu welcome to show media sagata ta tara atik didami shanafa na fakati wo didami afrafa waiga hawasa kanya ga mojida marita yete muftajira kaisuma kenya gara salama falatif obo amadin kabane sari di hanne jira mega ka ada orom tichati naga isaan gaafanne wal gaafanne ga kallatti gara saganta kenya seenna ashabar kafude noru qaribu hundi kaisal baga naga nuftagen adero naga nu gaafada di hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gamme kenya gamme fi waronni gamme wajjin dalaga hojjettonni media kana shabbon في دقيقة توجينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. di hadda isalin janna ilmana jaga ke suma kenya Ahmadin Adami ga Ahmadin na bakapso oromo kaysatille qoda qabu etuwe na bakhalaysa beete roro ummat oromo ra battala qabate falmata ture araga roro bifabra tayyumada tadebuda tawalla sadabuda ta kharada buda falmi qabso bifa addat jira ga tarasasa sadira rabbi sam bise jira tarara ile jamtu sarra qabu jenna kadu tulis qabso dande se chuki me adero ega interview khenya yaro raboda gore san kaysatti wahid marenne tasenalle heddu khakkafne duba ga ittijira mabati me qaf ittijira wala ma me akaddan baftum barbada tadurati media kuni hasoni media hana gubba jiru ummanni oromoda hawase kenya gammoji san akamin hubatena lama fa me tharmana ajar qawta modum maro kamin dolar ta hajiti devya wan asirra da barsinu hana ummanni oromoda akamitti numadale akkamitti nu hubate falfalaa jirtan faallaa yaataa jirtan nun jaammo mobeete aantummaa teessan nu barsiiftanii fala nu barbaadaa jirtan jaajiran. Bismillah alhamdulillah. Obboleessa kiyya wallahi rabbiif galanni haa gayu. Alhamdulillah kennaa rabbiiti dura miidiyaan kennaa rabbiiti zabana dura meeshaa qunnamtii tokkollee hidhamne namuu bakka jirutti hidhamee hidhaa tatta abbaan manaa hidha jira jaartiin hidha jirti ollaan ollarraa hidha jira mangistii jirtu immoo haala gabroomsaa turraan hidhee jira amma gaa akka yaadatti akka dhugaa jirtutti uummanni oromoodhaa meeshaalee qunnamtii kana dhabaatu daan hidhuu ture kanaatu yaada isaatillee yaada godhuu ture miidiyaan irra dantaa oromoo dubbatu kanarra tanagawaan oromoo gadi qabee haasa'u faca'aa fi dhukkubsataa fi fayyaa isaa dubbataa jiru anamma yoo dhugaa taate gaa miidiyaalee mootummaa ka mootummaatii alatti immaan tana miidiyaa dantaa uummataa dubbatu kan abbaan qabeenyaa tokko harkaa qabu uummata keenyaa ni dalaga jee uummanni keenya illee dhageeffataa jiru guddinaan shabboo kanaan ammoo warri ni jira warri mallee kalellee oromoo fi oromummaan tun itti gufuudha. Oromoo fi oromummaan tun hin taaneef har'allee maata nurratti bal'isa jee namni dubbiin kun hin taaneef afaan oromootiin dubbatee oromoo keessa qubatee qiyaasa qabu jiraatuun ni mala. Haa taatu immoo kalma oromoo tokkotti har'aa nama harka qabu qoree waraante firraa fuudhaa bara. Nama miidiyaa qabuutu gurra qaba, ija qaba, dhagaa mallee qaba, uummata addunyaatillee walqixxoomaa fi walittidhaa qaba. Ifilleedhaa bakka jiruu fi akkaataatti keessa jiru if dhagayaa jira, if dhagayuu qaba. Kanaaf gaani miidiyaan kun namoonni dhageeffata hawaasa oromoo ta'ee namni khayrii malee sharriin isa dubbatu hin dhageenye hangaan deemillee lafallee meeqaan dhufe keessaniin deddeeme gammoojjiillee ni dhagee taanillee keessaniin deddeeme sanii fi miidiyaa kana hawaasni keenya khayrumatti arga.
carraar kattee hojjetee siyaasawtee jechuudha warra maslaagaa miidiyaa hordofuu danda'anii fi mee gammoojjii fagoo sanillee dhaqi shabboo jechuun tun gurrarraa isaan baatee jechuudha yoo dhaamsa keenyallee ta'uu baate waan itti jiru quba qabanii. Quba qaban. Yeroo warraan tanaa kana addunyaan miidiyaa namuutu miidiyaan deemataa bara miidiyaa xixiqqaa kana harkatti hin deematan kana kaa social media namoonni deemataa sagalee namoonni taasisan tuni boru ganama nama Oromoo ta'e ka gurra seenan jirtu kan Oromoon ta'inillee afaan hin beekne ka ijaawwan kana namni kuwa gartee naaf haasawoonarraa haasawallee wallaalu ni haasawaa namni hin beekne namni garre jiru kanaaf gammoojjii muka hunda jala bakka nootorkiin hin gahin dubbiin hin geenye haasawwan hin geenye bakka nootorkiin amma anteenaa mootummaa gahe takka tan gani jira ne kuno khibo gadi dhumasii taa'eetiin dhageeffadhee laalee ijoollee yaattuu nagarsiifte haala adeemsa khibo wanna malaa miidiyaa shabbo kunoo kana jedhanii waan nuti haasofnu hundaa quba qaban abaluu dubbannee quba qaban akkasitti kaniin irratti harkeessin jira kaniin nagaafatee natti dubbatee waan gaariitti jirtanii jabaadhaa juusni jiru. Galatoomaa kaju hangasiin arge. Gammoojjii tanarraa gaamamee hagam takkachi fagoo jechuun haga beektee gaara leencaa geenye moo hagam takkachi achi fagaannee jechuun gammoojjii tana keessa. Wanni tana jennuufi beeka nu dalagaan teenya amma wanni ifaaju jirruuf gurra uummataa dhaqqabuudhaaf yoo gurra uummataa dhaqqabne haa takkaa raadonoo ta'a wayi waan biraa barbaadnaaf jechuun hagam takka gammoojjii tana keessa. Achi seenee jira miidiyaan kuni uummanni keenyoo miidiyaa kana hagam takka beekaa jechuudha. Miidiyaan beekanii gaarreen leencaatii fi minoo jidduun kiiloomeetira 30 telefoonni ni dalagachitti magaalaan minoo magaalaan nama akkasiisuun araddaan hundi magaalaan hundi qaceela dhageeffatanii gurraa qabanamu. Bakka afaan Oromoo jiran tani anteenaa nama nootorkii mootummaa tanaa gayu bar Mugdishoo dhageeffatanii asii miti. Oromiyaa keessaa miti Itoophiyaa keessaa miti. Itoophiyaa alatti Mugdishoo keessa dhageeffanna nama gaafa Mugdishoo jiru ni dhageeffanna nu jala deemna takka takka gaafa durii fi hirma jidduu kanaaf dhagahame isaatii fi dhageeffannaan dhibbatti maan tana 75 amma 80 uummanni Oromoo onnummaan dhageeffatuuma guddatee sun. Miidiyaa mootummaa malee miidiyaan namni dhageeffatuuma sabu. So miidiyaa shaboolii dhageeffatanidha. Duba gaa hojii baatii beekatti jiru kana mootummaan hagam takka nu dhageessee jechuudha. Dhiibbaa uumuu dandeenye isaanoo ni caqasan moo ni caqasan kaabinee fi kaadiree noo. Bakka tana gaafa akka Oromoo guddachaanee ilaalle namni dantaan Oromoo hin taanee fi hin jeebar kaadiree ta'e kaabinee ta'e namni dantaan Oromoo hin taaneef hin dhageeffatu hin fedhu. Namni dantaan Oromoo hin taatuuf tokkollee kan dhageeffanne hin jiru. Antaaneef sanillee taatu haanuma yoo ta'uu baatteefis. Walis saayibaa. Tifuufi. Kaadiroo mootummaa tokko dubbatee waan dalagaa uummataa akka fedhetti haa oofu waan fedhe haa dalagu waan fedhe haa dubbatu numa qofa narrabsinii nutti himina naan jaala nu gaafta. Namni tokko akkas naan jedha. Manurraa dhiisaa jaan. Laakiin arraballee waan jira ammoo wanni tahamte yaqiina mootummaan goote yoo jiraatte dirree akaabja waan ta'ame. Inni goone nu godhe waan ammoo takka gartee arrabaa qofaan duraa dhiisu nurraa timi jedha. Dhiiroo namni arrabsina jechuun egaa yoo miidiyaadhaa kuni arraban qabnu yoo gaa bal'inaa uummata Oromoo fedhu guddina keenya hin fedhu guddina siyaasaa keenyaa hawaasa keenyaa diinagdee keenyaa hin fedhu hin ta'uuf sanii arraba. Kan ammoo guddina keenya fedhu kan mallee maaliin siin jedha diinagdee keenya siyaasaa keenya hawaasa keenya akka guddatu fedhu
bal'ina keenya fedhuu ni ta'a. Amma wanni biraatanis si gaafachuu barbaadu keessa mee warra beektee egaa dhimmi ilaalu jechuudha. Aanaa gubbatti haa taatu, araddaa gubbatti haa taatu, hamma godinatti hojiileen gara miidiyaadhaan dalayne tuni rakkoo hawaasa sanii gurra silaa warra waa godhuu danda'u biraan geenye mootummaan oo beektee waan nuti asirraa ibsaa jiru tana itti dirqii taatee amma beektee yoo dhageenis dhagahee yoo lash godhees dirqamee hawaasa kanaaf waa godhuudhaaf wanni sochiidhaa taate irra biratti gartee jirti jechuudha. Een jirti bismillah alhamdulillah. Een jirti adeemsa magaa taraarrii qajeelfama mootummaa naannoo Oromiyaa tanarrattii fi Oromiyaatii fi tana keessa waggaa gad deebinee ilaalle haasawoota amma miidiyaan kun haasawaa jiru odeeffachaa jiru tagara adda addaa keessatti jijjiiramoota wanni gariin duraan hin jijjiiramin takka ta jijjiiramaa jirtu ni jirti. Fakkeenyatti haala ummataa keessa waggaa mootummaa gallaallu xiqqoo bakki jiru karoorri mootummaatii fi hojjettoonni mootummaa kun gariin isaanii wal dhabuun ni mala. Haa taatu immoo miila kana haala kanaan amma yaadni mootummaa fi miidiyaan kun amma dabarsu amma walitti dhiyaata walitti dhiyeenya bareedaa qaba. Kanaaf duba gaa fudhatamallee mani qaba. Wanni takka tanimmaan tana eega miidiyaan kun jalqabe tottolaa jiraani jirti. Asirratti dubbanne ta isaan sirreeffatan ta ummanni keenyallee beektee wayyaatti arke maal fa'aa jira jechuudha. Fakkeenya amma yoo goone waa'ee rakkoo takka amma akka bishaanii kana fa'aa kabajamtuun obbo Miskii Mahammad dhageessamma isiin dhihoo tana gara aanaa burqaatii fi gara gadhayti irratti bishaan bahanni jiran laga bareeda bakka jamtutti bareedaa necaa bakka jamtutti bishaan bahanni jirani sunilleen adeemsuma kanaa fi tilmaama yookiin wal gagarsiisaa wanni kun namoota haala jiruu fi keessa jiru ilmaan Oromoo dantaa uummata fiitii yaadee wal garsiisu wal qabattee adeemsisiidhaa suni adeemsa uummata illeedhaaf furmaata ta'e bishaan sanillee baase uummatni illee isii fudhateetti illee dhaga'uuni ta'e sanillee dubagaa adeemsuma haala kanarraa tokko tana waan egaa amma juun dura dursee kabajamtuu teenya burrettii teenya bulchiinsa godina Harargee Bahaa Miskii Mahammadiin galatoomi galata namarra gaa duba galata rabbiirraa argattu irra guddaadha. Hawaasa kan keetiif dalaguun sunillee waan kabajaati. Hawaasa kan keetillee atillee hawaasa kan kee kabaji hawaasa keetillee siyaa kabaju rabbiin siyaa kabaju khayrii rabbi siyaa kennu galatoomi kajuuniin qaba. Adeemsa kanarratti magaa waggaa naannoo mootummaa naannoo Oromiyaatillee yoo dhugaa taate amma haala babbareedaadha dalagaa jiranii isaanillee galatoomaa jechaa isinillee galatoomu jechaa akkasumatti kadalageen galatoomi kan dalagin ammoo obboleeyyan kan kee kana laalladhu qajeelfama mootummaa tanteetillee laalladhu dirqama hoogganni keessan pirezidantii naannoo Oromiyaa isinii kenne fudhu waan inni ijoollee laali akkasumaan godinarraa akkama miskiin amma obbo Miskii Mahammad sossootee waan kana dalagaa sana jalqabdeetti ka'aanaatiis ka godinaatiis ka'ii wajjin sossooyi ammoo abbaa dalage akkama mijoo teenyatti miskii teenyatti ka dalage kanaan galatoomi kaanilleedhaan rabbirallee khayriin harkattaa hawaasa keetiifis faayidaa buuftaa ifilleedhaan maas nama tokko seenaa hambisee dabree taataa yookaan jiraatu taataa bakka deemtuttillee seenaan siif ibsamtii sossooyi hawaasaan kee waa qabadhuu kun immoo maal taha walqabannaa hiriira yookiin wajjin jireenya miidiyaa fi ka miidiyaa dhageeffatu miidiyaa irraa dubbatu harka wal qabataniin wanni garii waan qaqqaceeltee lubbuun kiyya naan jaan akkasumaan jatan. Ayo ulfaadhu galatoomi wanni biraa beetee reefoo doonseenin dura dubbii gaa waliin dhiyeenya gaa sooressa jaarraa abbaa gadaa waliin hojjettee jirta. Dubbii jaarraadhaa jettee xiqqisho tanaa xuuxee jira sila hawaasaan illee geessanii fadhata duraati gadamsaa fi
leencaa fi qeerransaaf huruphee fi bineensaan hundaa walitti qabanii amala walii wal barsiisanii walii jiraachisuun ni danda'ama. Ilma namaa immoo kudhan walii beektee walitti qabdee amala walii akka walii baadhatan godhuun ni ulfaattiidha. Meegaa haasoo kana keessatti haasoo gaafa san jaame ta'arraa tanaan hoggaa wal bira fidde dhiiroo mootummaan Oromiyaadhaa amala ummata fi hammam takka beektii. Ummanni Oromoodhaa too amala mootummaa naannoo Oromiyaadhaa hagam takka beekaa. Egaa wal beekuu dhabuun tun jidduutti waan silaa beektee ofii godhannu meeqa irraa gabaa jirraadha. Mee tana dubbii jaarraa tana taarraatti waliin naa hidhi jechuudha. Galatoomi gammee keenya sooresi kun waa hedduu haasa'ee ammaas maashii Oromootillee beektaa waaqa teelchaa dubbiitu fida dubbii sooresaa tanaa haalammaan tanaa kanaa fi walitti fidde haallimmaan tanaa kan walitti fidne haala tokko jira kanuma kookko jennaan ijoollee takka ayyoo kookkoon dhufte jedhan kookkoon ijoollee guddisan kookkoon suni duuba amma ni jirti mootummaa fi uummata keenya jiraachuun ni jira maalitti mootummaa kana firraa eeguu malee hawaasni keenya mootummaan kun keenya jee akka fedhe haa ta'u bifa fedhe haa qabaatu waan fedhe haa dalagu pirezidaantiin naannoo Oromiyaa ilma Oromooti tan Oromummaa irratti waliin diri immoo haa taatu ilma keenya yoo diriirellee yoo dabellee nutti dabee diriirellee nuuf diriire ja'anii itti dhiheenyan qaban gaafa dheengadda calanqoo booda wanni kofoo haatee gubbaa tanaa dhufe diina firraa eegii kottoonfadhu eega jennee walii himne hangammatti kottoonfannaasanii jira. Maasha tokkotti intala takka mucaan tokko fuudhee yoggaa mucaan fuudhee haati miciyyoodhaa gurbaa dhuftee aayyoo miciyyoon waa garaa godhattee garaa qabdii jettee. Baraayoon taloon tun duraanillee ni qabdi edalleetti ni ta'ee jedhe. Akka dubbii saniiti akka maasa saniiti mootummaa fi uummata hokkoo walitti warra godhuu jira addaan fageessuu jira uummanni keenyallee baratee gara mootummaan dhiyaanne ifirraa eegan mootummallee akkasitti maaltu nuufi uummata kana jiraa gidduu jira jettee wal mari'attee hin dhiyeessan osoo mootummaa arrabsuu hin ta'in wanni hundi bilchalatti haajaa qabdi. Midhaan yoon bilchaatiin nama boqochisa. Wannummaa nyaatanillee dalagallee akkasan nama boqochiti. Dalagaan mootummaan ammaan tana dalagaa dalagaa nama boqochituu miti. Dalagaan gariin namoota nama boqochitu keessanii jirti. Sanirraa maasii sooresaa waan jiru gaaf tokko haasoyne yaaboo jehoo mee wayin isinii himaa dhagaye hayyee jenne maasii kun lama hayyee jenne loonii gaalaa re'ee gadamsaa jaldeessaa haywaana kana gosa dhibba tokko gosa dhibba tokko fiddee guyyaa kudhanii wal barsiiftaa jira. Ammoo ilma namaa kana kudhan fiddee xabi'aa nama kudhanii wal barsiisuun ni jabaataa jira. Amma gaa kana waan inni itti jee mootummaan teenyaa fi hawaasni keenya xabi'aa walii wal baratanii walitti makatanii wajjin jiraachuu fi bifa sanitti wal fudhachuudhaaf waan xabi'aadhaan waliin baratanii itti fakkaata. Mootummaanis hin fudhanne hawaasa bal'inaan. Hawaasni mootummaa tana akka mootummaaf itti fudhanne akkuma ta'an kalee ofirraa eenyutti ofirraa eegaa jiraachuun ni mala yookaan akkasuma kanaaf duuba bakki sooressalleen akkanaa haala maatii wal qabachuudhaaf waa gargarii gara hawaasatti illee ni jira gara mootummaatti illee osoo sadarkaa gubballee toobaatu gaba jalaa sanitti ni deddeeme aanaa keessa deeme araddaa keessa deeme godinaa keessa deeme ni ilaale bakka tanatti duuba ga'a. Mootummaan karoorri mootummaan baaftee fi hoogganoonni mootummaan karoora baaftee sun karooraan isaanuu karooraan wal qabatanii jiran. Maalitti akka karoora mootummaatti hoggaa gubbaa gabba'e namni araddarra jiru hawaasa araddaa sanii wajjin hawaasni cinqamee hawaasni raahaa godhe wal fakkaatee hawaasni xuraa'ee hawaasni beelawee hawaasni dadhabee hajuu karoora pirezidaantii naannoo Oromiyaa irraa bahee ibsa. Yoo sanin ta'in immoo akka waan diina uummata sanitti ta'etti ibsa. Jechi pirezidaantii naannoo Oromiyaa kanarraa booda yoo hawaasa kanaa wajjin laaqattanii dalagattanii itti fakkaatanii wajjin jiraattan uummata kanarraa tokko isin uummata sana hoogganuu dandeessan. Yoo san ta'uu baatan immoo uummata kanaaf diinaa hajuu
dirree baasee lafa kaa'e. Yoggaa kanaa waliin laalte akka nama horii wal barsiisuu dandayu xabi'aan kudhanii wal barsiisuu dadhabeen na taate gara hundaanuu tokkos immaa simaaniin siin jagaa waan jaanii amma gaafattoo gaafa gaara keessi aanu sani sooressimee koottaa jeeti muka tokko fidaa jee muka tokko gaafinne walitti mataa qabaa jee qabnee ulee nama shan fide cabsaa jennee cabsuu dadhabne takka takkatti baafneeti cabsaa jedhanii takka takkatti caccabsine laalaa jee wajjin jiraachuun ilma namaa kunii fi waliin maxxanuun walitti hirkatanii waliin dalagachuun akka ulee shanan saniiti adda cabuun akka ulee takka takkaati kanaaf duba gaa wanni jiru xiqqoo mootummaan gara sadarkaa gubbatti yoggaa akkasin laallee chala bareedaa jira waan abdillee fidaa gurguddoo jira ammoo bakka araddaa keessaa fi naannoo aradda gadhaantu ana beeku hoggaan deddeebi'u akkasan keessatti qoree bishaan keessaatiin iddoo argee wanni jiru maas dammaqa itti hidhaagamti. Deeggarda gaafa keessa gaara keessa yaanu amata 3 fi cinaadha gaafni nama abuwaati gosa natti hima gosanii miti oromoo gaanju lakki an oromoo miti jee akkanuma gartee tabliikaa yookiin muhaadaraa godhutti ganda walitti baafnee muhaadaraatti goona oromummaa takkitti tan qofarratti kajechi lama biran jirre oromoo tahaaje oromoo isin oromoo jecha irratti amata 3 fi cinaa muhaadaraa goone daawaa goone daawaan teenya sun amma booda keessatti milkooyteeti oromummaan fudhatamte ammaa simma daawaa wanni hafte bakkitti hafte aboo nuti mootummaa qabnaa mootummaan tun ta'eenyuuti mootummaan gabbaate silaamaan tana waan hin jenne magaa silaa asirratti jedhanii dubbiidhaa fideeniin ja'a osoo mootummaa tana himne ummata waa dura gaafatan hay boolaa bakkuma halee jiraa ja'a bakka tanaaf damma'ini bakka mootummaa tanatti hawaasa seenanii dabballoota seenanii ummata dammasuudhaaf hawaasni amma soo mootummaa tun dammaqa dhabde booda keessatti hawaasa keenya dammaqa argate ni qambar tokkootu ganda jira waraana mootummaatu ni qambar kanatti yaa'u dhufaa karaa jira mucaa xiqqaa tokkoo walafaan dhufan mucaa kanaani janiin oromoo gartee janiin harka je ana oromoo miti jeen lakki isin baannu jeen tubuta kan barbaad taqawwee qabduun barbaad taqawwee qabdus akka jeen eenyu kota aja sini geessa di gambar ticcafi waraana isaatti geessa kanan baannu janiin ka akkan baateenaan gaara jiru sani kagaara jiru suma kagaara geeffatee isaanii gaara jiraa wal beekamanii nuti oromoo tana beenaa jemu caanti kashaan dammanni kasii kun irrini uummata irraa ni jira gara mootummaattis jiraachuun ni mala bakka tana gaa bakkittee nama yoo rabbi haywaana horii kana walli barsiisanii amala namaa wal barsiisuun ni jabaatitti waan amalli mootummaanis uummanni hawaasni sabala mootummaa kana guutuun baratin mootummaanis hawaasa isaa kana uummata isaa kana amala isaan baratin xiqqoolatti ni mul'atan. Ati dubbiin jabduun ta'uu boodara jette sani eega beetee calii calanqoo booda warra beetee hofoo uffate hawaashii olii kana firraa eegaan sanii beekan labsiin sanii jijjiiramna fakkaate malee ati obbo Shimallee Soodoo meebii marxoo hidhatee fa'aa irra wayyaa inni sodaadhama shakkaa jechuudha ammoo hayyata uummataa naa galte uummanni waan jiile qaba anoolitti harki muramee calii calanqoon caltee waan miilikisa godheetu beetee warra hofoo sanii jibbisiise dhiiroo warra Oromoo ta'e mootummaa keessa jiru. Gaafa kaleessa namaa ergamanis arra gaafa nama ergatanis oromoo toluu dadhabuun isaaniitu immoo naagaluu dadhabde. Beetee gaafa namni isaan ergatu hayyee ergaa namaatiifuu nama isaanii miidhamu wallaalummaa isaa jennuuni. Gaafa nama hunda ergatan ammoo arrallee oromoo toluu dadhabuun toluu miti bariinumaa amma wanni nuti arkaa jirru amaluma uummata fiituu beekuu dhabuun isaan waan ajaa'ibaati jechuudha. Atin hanqina kana sirreeffachuun nu barbaachisa. Uummanni keenyaas beekee yoo miilikii fi Shimallis Abdiisaadhaa adda wallaale turuunis mashaqqaa ajaa'ibaati jechuudha. Beekee anoolitti harkaa fi harma nu muree fi calii calanqoo calnu godhee fi arra masaraa keessa jirus yoo beekee ijuma sanii ilaalle inninis akkuma gaafa erganii sanitti kan ulaalu taate gaa tunifiifuu
wallaasa ajaa'ibaa feetii jechuudha. Tanaa sagalumatti adiif qabxiin biraa imala kee yeroo ammaa tana keessatti ijoollummaa teetiin illee lafa kana keessatti dhalattee irraa dhalatte hawaasa kana wanni sirraa dhoo isaa dhallee hin jirtu. Egaa turtii yeroo dheeraa boodallee ammallee intarvii yeroo boodaa dheeyxee waan laattee jira deemtee arkitee jira. Rakkoon bishaanii tun hagam takka gaffagoo jechuudha naannoo kana keessatti. Dhugatti har'a keessummaan tokko mana tokko dhufee beetee yoo karatti xuraa'ee qaamaan dhiqadhaa bishaan naan kan ni danda'amti jechuudha. Wuduudheetiin salaataa nu danda'amti. Egaa bargaa rakkoo bishaanii kana akka gaarii gammaxxansinee raasuu danda'uu qabna jechuudha. Mata siyaasaa itti jirra jechuudha. Shoobdoo itti buunee kun amata meeqa. I think sirriirraa waggaa gabbuunee waan hawaasummaa tana keessa obbo Ahmadii mee rakkoon bishaanii tun hagam takka gaffagoo naannoo kana keessatti akka. Lammaffaa namni tokko waa hedduu dhabuu keessatti bishaan dhabuun hagam takka raamtuudha jechuudha. Gaarii ibsina. Gammee keenyaan dhiyootan asiin deemee waliyoo walhaasoo wadaan asii deemee harargee bahaatis keessa deemee harargee dhihaatillee dhaqee gandi keenya yookaan gammoojjiin yoo bakkuma dur jirti jee yoo bakkuma dur san jirti jee waan inni itti deekamu akkumaan harkee olaale mana mikiyyoo takka dhufee miyyoo silaa bishaan isiidhaa kana firraanee nanin dilaawa jee laalee bishaan isii kanaan dhiiroo salaatuun akkam salaanni kiyya miidhamaa jee maalitti laga buun waraamisi bishaan baaf laga raamisi jechaan laga namni akkamatti lubbuu isaatiin bu'ee bahuu miti waa fuutee bahuu dhiisi lubbuu teetiin buuteen baatu gaara raamis gaarri waabee kana daranii eesaan dhaqee dhuma waabee fi raamis bookeen dhumtee raamisiif waabee walitti deebi'anii duba hoggaan dhaqee laalee dur gaafaan ganda jiru kan ijoollee mukarraa weelkaa tolfanneeti weelkaa bishaan itti waraabbanuu kana mukarraa tolfannee xaxoo jennee waan takka mallee bareedduu takkatti goonee saniin dhalaan uka kaaya yoggaa uka kaayate dhalaa kana duydan urtu amma maal fidan kun bineensa litira 20 kana ka zeetaan dhufu kana amma kanaan wal gahe kana duydarra kaatti aggaan hoggaa rigee booda kuma dalaarreetti tafni buddeellaarreetti luqa duuba gaa kanaan laalee bishaan isiin akkatti bishaan akka luqqisanii fidan taana dhiiru yooniin salaateen akkam jee lakki baaqii salaanni kiyya anumaa fi salaatuun ijee biyyeedhaan salaate. Waaniin harkee ijaa irra dhaabbadhee harkee bishaan dhiqataa dhiisi. Ka dhiqataa boonaa nama quufee dhiqataa nama toltee fi dhiqataa ka dhiqataa dhiisi ka salaataatiin firraa sodaadhee dhiisi. Kun namni gara raamis gara saaqataa aanu saaqatu ka gara raamis aanu raamis ka waabee aanu waabee bo. Haalli bishaanii maalii waraabbatanii waan sanii waraabbatan. Bishaan hin jiran gara bishaaniiti yoggaa bishaan keessatti deebinee ilaala magaalaan burqaa tirtiraa magaalummaan burqaa tirtiraa tamsilaa guddoo aanaadha yoggaan dheengadda dhagayu magaalaan sun bishaan hin qabdu laga maddaatiin beerri waraabatu burqaa janiiti magaalarraa gad jiraa bishaan san duudaan beerri waraabatu bishaan bombaan hangi jiru hagoota akka waan bakka naannoo mootummaatii fi biiroolee mootummaatii fi hojjettoota mootummaatu hanga san dhuga malee magaalaa namni guddattee hisaabarraa baate bishaan isii hin jiran gara biraattis magaalaa guddittii burqaa magaalaa aanaa guddoo keessaa hin jiru akkaan kadheen gadda dhageetti warra achi jiru gaafadhee silkiidhaan bishaan gaafadhee bishaan beekammaa bareedaa san itti hirkadheetiin gaafadhee bishaan bareedaa bahee jennaan asii ka bareedaa san illee akka nama keenya ittiifuu qabnu jenne yoggaan raga kutte achi ga wanni haasawwan hin jirtu raasaan amma minootu laga mojootii fi laga waaqiitii fi laga raamisi. Kanaaf duuba hoggaa akkanan laallee
ni dhaleetti dhalaan oolle maayisa Oromooti bar dhalaan oolle dhaleettiin oollee jedhe amma gaa mootummaa harkanne bakka tanaan mootummaan tuyne beekan dhugaa baanu tuyte ijoolleen dhufuu mala gammeekee akka jiru himuudhaaf harki mootummaa gad diriiree bakka san hin geenye harki mootummaa diriirifatee hin geenye kanaaf duuba gaa rakkinni bishaanii hamaadha arma dabri gaa burqarra dabri mayyoo hokkam mullu hokkam akkanumatti dabri gammoojjii tana baalillees wazeen mas sawweenaa tanallee ni odeeffadde allafa tana alhamdulillahi gandaa fi miila gandaa fi tulluu fi dhooqaa fi baddaa gammoojjii isaanii miila kiyyaaniin lakkaawee niin beeka gaariittiin beeka duuban rakkinni bishaanii naannoo keenyaa keessatti naannoo gammoojjii keessatti haalaan hamaadha rakkina guddaa jira yoo amma kaatee ilmi dawaa dhabde ni jiraatta yoo karaa dhabde ni deemta yoo ifaa dhabde ni deemta halkan aduu dhiisifattee guyyaa deemta dukkana keessa halkan dukkanaa deemata yoo bishaan dhabde immoo deemti bar tokko rasaasaa fi bishaan kamtu hamu lola rasaasaati bishaan kamtu hamu gaaf tokko bakka rasaasni irraa nu cabsuu dide dadhabe deebuun irraa nu cabsiti bakka takka qabannee irra gatteenyi bishaan hin jirani guyyaa lama guyyaa sadii nyaanni ni jira nyaata nu bira jiru kana waan nyaannu dhabnee akkatti nyaannu dhabnee irratti beelofne bishaan dhabaaf waan san fudhatee dadhabnee dhiifne maas bishaan dhabaaf rasaasni nun kaafne bishaan tu nu kaase malee bishaan diinni hamaan maali addunyaa gubbaa diinni hamaan sabaata hin qabne dirmachuu hin qabne kaqullaa si baasu nama nurraa jeesse bishaan dheebuu nama jeerti bara beeltii sakaraata dheeressitu malee daftee nama najjeeftu bishaan guyyaa sadii nama jeessa kanaaf amma gaa bishaan gammoojjii keessatti wallaahi waan jijjiiramanii gaafa roobni roobni rooba gaafa kaan jijjiirama waan qaban hin qaban bishaan amma dheengadda beekamii dhagaa sunillee bareedaa sunillee dhuggaan akkana laalu bahan alhamdulillah baasanii dhuggaa baasan khayrii rabbi haa kennuu fi ijibbaataan bahan ijibbaata bahanii sanitti yoo tolte bakka hedduu gayan yoo itti himaatte immoo akkasumarra ta'an kanaaf duuba gaa ani kayyatti waan hin arge bakka rasaasni irraa nan kaasini bishaan irraa na kaasan osoo namarraa himneen tiyyarraa himee bakka humnaaf kabajaaf bilisummaaf qabadheen bishaanii dheebuudhaan rabee gabrummaa harkaa deebiti akkasittiin irraa ba'e. Amma gaa miidhagatti bishaan qotan amma dura wanni nuti asirraa sagantaa dabarsaa turre jarana waan garii mootummaan eeggatina haafaaf dongoraa fudhaati meega qotaa bishaan numa bahaadha. Bal lafti tun waa lafa Su'uudiidhaatii miti jechuudha lafa Saharaa cirrachaa ta bishaan waliin beeynee miti jechuudha. Lafti tuni gaarraniin marfamtee jirti. Beetee gara saayinsiidhaatiin lafti gaaraan marfamte dirreen isiituun beekan bishaan achitti wali kuufamaa wayi. Bishaan baddaa tanarraa gayyaa'u anniya keessa kuufamaa jechuudha. Kanaafuu odoo qotanii bishaan wanni bishaan hin jiruu miti nin qotamini malee bishaan ni jira bishaan dachii keessa jira. Mee haga beetee dhageessarraa hagam takka isaan hagam takka irraa fudhatee jechuudha bishaan kana baasuudhaaf otoo amma bakka hundaa'u carraan akka miidhagaa kun jiraatee bakka hundattuu qotanii lafti bishaan hin qabne ni jirti jechuudha gammoojjii tana keessa bar maqaanuu gammoojjii jechuun sanuu sirrii natti fakkaatu. Hin jirtu hiriyaarra argadde tana fayyadachuudhaaf bishaan tokko jira kan mootummaan akkammaan tana mormoritti hidhuudhaaf saganteeffatan tokko jira bishaan sun bagamoo jooti. Layni kun amata hedduu fudhate. Barga waan gurran nayaa garatti nayaa namallee maayisa Oromooti. Gurra kanaan dafee waa dhagaya. Wanni gurri dagaye gurri gara biraan maayisuu gara ganamana. Waan gara nayaa gurratti nayaa san keessatti bishaan mojoo suni akka karoora mootummatti bishaan yoggaa bahe waa lama fayyadaati. Yoggaa gaara lamaan irra oofte mootummaan gaara lamaan irra gallakkisan lagamojoo bal'aa kana fayyada. Kuduraa qutattee waan feete qutattee si fayyada uummata fayyada. Abaara irraan tana uummata harkaa qabu kunni xiqqaata. Uummanni gammoojjiidhaa kan maantana
qumbii kuffaan lafa maaliin jiraachuu taran laga mojootiin jiraatan. Laga mojoo kana ooyiruu isaanii ooyiruu kuurii 60 fi 4 immoo kuurii hedduu Soomaleen irraa qabdeeti saniin mulqabanii tatta'an. Osoo qabaasan keessatti waa xiqqoo mootummaan hayyamteef illee bishaan san uummanni sun ammoo waan harkata. Uummanni sun uummanni mala hasan quba sun uummata waan ifillee fudhata beeku waan namallee namaa dhiisuu beeku. Ooyiruu isaanii talafatee san osoo mootummaan harkarraa fuute yeroo gabaabdutti harkata deeffata danda'e. Sanirra waggaa ol dabarree bishaan mojoommaa kan jennu kuni wallaahi waan natti fakkaatu rakkina tokko bishaan mojoo sun mootummaarraa nu gayaa jira. Horii mootummaa ni baha. Lanni mojoo kun amata 4 waan dila san horii bahu meeshaa gagguuran baajata amatu mootummaan qiyaasan qabnee murteetti gad ergitu bakka tanaaniidhe na dhibde. Bishaan sun osoo bahanii guddinaan hawaasuun akkanan ta'an. Laga mojoommaa bakka bishaan bahee jiraniiti culurii fi bakka culurii fi mojoo walitti wanta laga bishaan bahee jiranii bishaan jiranii laga kana bishaan fuudhanii gaara qabsiifte mootummaan karoora bareedaa tokkoon gaara qabsiisan. Gaara qabsiisanii bishaan kun amatatti baajanni hoggaamma murame hanga baajanni kun hin dhumne waa xiqqoo sososohaa jira. Amma osoo arra baanteen yookaan faaruu namaatiin ta'in laga amma morma kana yookaan ammaan tana abbaa ijaaniin kana muummicha ministeeraa kana dura hanga inni horii fudhatee fi hanga inni karaa kun bishaan kun namatti dheeratee waqtii fudhatan namoonni beeku. Eegammoo muummichi ministeeraa dhufe hoo hanga takkatti dhufellee namoonni beeku. Kanaaf amma bishaan sun bishaan abbaa kanan gayan laga xiqqashaa tokko. Laga xiqqashaa horii gabaabaaf yeroo gabaabdutti dhumuu danda'u xabata meeqa fudhata. Kanaaf lamboonni suni uummataaf faayidaa fidaan jiru diinagdee mootummaadhaa hafaan jiru an akka ilaalcha kiyyatti akkaan dhagayutti akkaan uummata bakka san jiru odeeffadhutti nama gaafa dura bakka san dhaqanii ilaalanii fi hangamma guyyaa kanatti bakka san dhaabbatu kaduu du'e ka jiru irra jirutti hoggaan odeeffadhu. Ummata wayyaa jijjiiramaan finne mootummaadhaaf horiin hin hafne bakki laga sanii sun haalaan turaabii gubbaa mootummaa fi ummata illee jira. Kana fiigallee ce'uunumaan abbaa kiyya abbaa achirra geessanii dalagee fi dalaguu baatee baanuuf gaafataa sun rakkina guddaa bakka san ta'a. Dhoggaa achirra dabar. Bishaan amma dheengaddaa kun kan ammaan tana bakka amma bareedaa kun dheengadduma jalqabaman hanguma gabaaba bahan. Wanni takkaas ni jirti duuba maaltu waan kanallee waan kana laaffisuu danda'u jennee meeshaatu hin jirre osoo meeshaan kun jiraate bishaan kun laaffatu hanga bishaan bareedaa baan takkatti namni matoora tokko hangasii qabu akka meeshaa akkasii san qabu hayya bishaan bakka hedduudhaan argatanii danda'a. Wanni takka tajirtummaas mootummaan qofti waan takka dalaguu hin dandeessu. Mootummaan addafii kaatee if dandeessee uummata irraa duroomtee addafii gootu osoo maadinaa fi dahamni lagaatu maddee fi karaa fi bishaan illee karaa fi wanni illee nu qajeelchaa jette hawaasa irraa duroomtu. Abbootiin qabeenyaa ta qabdu tawaa qabduu fi mootummaa walitti hirkatanii mootummaa fi uummanni wal qabatanii waan hundaan namaa laafa. Kanaaf duuba gaamma bakkitteen garii waan mootummaa irratti dhiisanii miti. Mootummaan soomaa hawaasaa wajji jiraatii fi hawaasaa wajji gootu qabdi. Addatti waa godhuu hin dandeenye qofaatti hin taaneef bakkitteen suni talisummaan yookaan hir'inni bishaan dhaba kana nama odeeffachiisaa oolu bakka magaa fitti hirkannaa gartee mootummaa qofarra waa eeguu miti. Ilmaan biyya tanaa uummata kanaa kun kaala bahe ka biyyarraa ala jiru bishaan kana baasuu ni danda'a. Osoo waan biraa dhiisii fakkeenyatti waa walii qabanii waan walii qaban kanaan hangana harkaa qabna akkaan gool jedhanii mootummaan dubbatanii mootummaallee ammaas baankitti illee hirkiftoo gaasan waatu jira. Yoo mootummaan riphiftallee duyda keessa tuqanii kaasanii ari'uu numa danda'e. Isiin kaaftee nama ariitii miti. Bakka isiin laaftetti bakka tanaan laaftan jedhanii tuqanii kaasanii ari'uu ni danda'a. Wal fayyaduu danda'a. Mootummaan uummata fayyaddi. Uummanni illee mootummaa fayyadee walitti hirkannaa yoo jiraate bishaan laafanii immoo lilmeen takka bishaaniin malee hin taatu. Kiniinni bishaaniin malee liqinfamu. Nyaanni bishaaniin malee hin godhamu. Waan hundarraa ni duroomta. Kiniina dhiiftee nyaataa dhugaatillee nutuu zaban hedduudha nyaataa dhugaatii dhiifnee bishaaniin jiraanne ni jiraatta. Laakiin ammoo bishaan dhabdee guyyaa sadii jiraata. Kanaaf wanni akka bishaaniin jirtu bakki tuni bishaanii bakki bishaanii akkas jirti na fakkaatan.
Ayee gaani isaan irraa dhumaa jirti gabaabinaan yoo rabbiin fadhee gabaasaan guddoo nu barbaannu immoo piroojeektii Ahmadiin nu gabaasetanii beetee laga moojoo sanii eenyu harkaa qaba amata meeqaaf deemee maallaqa meeqaatu itti bahee maaliif xumuramuu dadhabee kan juusan gaa bal'inaa yoo rabbiin fadhee sagantaatti aantutti bal'inaan irraa haasofna. Taafte ammoo oduu akka dhagaa jirutti bishaan bareedaa kunu waa ifkaa tokko malee baheedha waan ifaajii guddoo akkasitti isaan dhibee miti bishaan ni jira lafa jala bishaan ni jira bishaan jiru kana baafachuu danda'uu qabani gaa warri ala jirtanis akkuma hospitaala burqaadhaatii fi qorichaa fi meeshaa beetee kanaaf irratti xiyyeeffatanitti atik projektii itti aanu kan bishaanii odoo ta'e gaariidha jechuu sanii dhaabuu barbaanna. I think maallaqni olii guuramee NGO adda addaallee gaafatanii bishaan hawaasni san dhugu odoo nama beetee NGO feetan garsiiftanii namni garaa isaanii jabaatu hin jiru. Ammoo ifiifillee waa walitti qabatanii kun hagana walitti qabne hawaasa kanaaf bishaan baasuu barbaannaa maashina feenaa. Nuti hagana qabna hagana nurra irrate ummanni keenya akkana jiraan nu dirmadha wettaniin I think numa danda'an na fakkaata. Austraaliyaatti micoon takka beetee hanqina barnootaa gaara mul'ataa keessa jiru naannoo Oromiyaa keessa jiru viidiyoodhaan marteeti mana barnootaa isii barsiisota isiitii fi barattoota waliin baratan garsiiftee waan nama ajaa'ibsu keessa faranjii san hundi boochee maallaqa Austraaliyaadhaan miliyoon 20 ol hawaasni onnate miciyoo tana beetee gandisii carraa barnoota haa harkatan jaanii miliyoon 20 doolara Austraaliyaadhaa baajeta baasanii fi jechuudha kana hujira ooluu dadhabachuu waan biraati kaleessa gaa bara wayyaaneedhaati maallaqa cheeka mootummaan baafteeti micoon beetee biyya dheeyxee iskuula san jaaruu dadhabatte bara wayyaanee saniif jechuun kiyya hawaasni addunyaa gubbaa jiru yoo rakkoo ta'atummaan ta dhugaa san ta ololan ta'in garsiifte ragaa wajjin namni garaa namaa laafuu hedduudha. Kanaafuu akkuma beetee qorichaa fi meeshaa adda addaa sanillee barbaadanii arkitanitti biyya Arabaa keessa maashinii guutuudha. Chaayinaa keessa maashinii guutuudha. Even Ameerikaa irraa hin dhabdaniidha. Ameerikaa irraa hin dhabdanii projektii itti aanu xiyyeeffannaa keessan bishaan haa ta'uu ja'a. Obbo Ahmadiin sa'aan irraa gabaabbatee yoo bikka tana waan dhaabbattu qabaatte carraa baay'ee si hanneetii fi sagantaa kee xumuradha. Galatoomii dhaamseen an dhaammattu hambateenya kaala jiruu fi keessa jiruus aangoo irra jiru hundinummaan tana yoo dhugaa taate ifa arrabsuu ta'a. Yoo ifa arrabsuu taate haa ifa arrabsinu. Yoo ifa arrabsuu hin ta'in muummicha ministeeraatis ilma keenya Shimallisis ilma keenya waan qabnu fuunee hangana qabnaatti nu daa jennee fi ambaan nu kanadhaa jennullee ni dandeenya. Ifilleedhaa ummata keenya fuula haala adeemsa haala isaanii kan irraa jijjiiruuf warri ala jirtan karaa biwaatti kenne warroota gargaarsaa jira ka bishaanii kadamee bishaanii kadamee fayyaa kadamee karaa waan adda addaa jira. Soomaleen tuni waan jaanii Soomaleen tuni duba siyaas barreerraa qaaftee hundinuma kadhatti kadhumaan biyya siisan jaalata. Takka nun Soomalee kadalagatee jaalatu. Kadhaan jaalatan min kadhannu kan kadhanne immoo mootummaa waan qabnu baafnee mootummaa dura qabnee mootummaa waatti daa jennee ifilleedha ammaa sanba dura qabannee horii keenya warri ala jiru ijoolleen keenya warri biyya alaa jirtan taraammaan tana fayyaa tanatti wanni aanaa bishaan haa taatu gara bishaanii gara galaa mootummaanis ammaas dhaamsiniin mootummaan dhaammatu ambayyoo hawaasa keessan hadaamaa qofaa miti shawaa qofaa miti keessa gassossoha warra gad ergitan kana qofarratti dhiisina amma barakatii galatoomi rabbi si barakatiisu galatoomi khayrii rabbi si haa kennu jedhee obboleettiiti yemiskiidhaaf du'aayii godhee deemsi dheengadda isiin deemsisu waa fite waa tolche osoo deemuu baattee amma bishaan kun rabbumaan baaseetii guyyumaa umrumaa irraa dhibeen baan kanaaf namuutu abbaan godinaa jirus godinaa keessa sosso'ii godinaa kan ka'e rakkina hawaasaa kan keetiitii fi hawaasaa kan keetii wal baradhu
hawaasni keessa hogganoota keessa hawaasni hogganoota keessa baradhaa sadarkaa pirezidantiittiisi hawaasa keessa sossoo hawaasa if barsiisa hawaasa keetillee amala isaanii dandeettii humna isaanii dhabaa qabeenya isaanii wajjin gaddaa gammachuu isaanii wajjin qooddadhu sadarkaa bulchiinsatti sadarkaan hawaasaatis mootummaa tante ala dhaabbattee dhagaatti dadiin keessa ol garagali haasi damoo hiisti mookan yoggaa kalee wayyaanes dheesin yoggaa dargiis dheesin yoo mootummaa tanaa dheesinee homarraa himne waa xiqqoo wani gariifaa irrallee qaanfatan irraa qaanfadhaa mootummaa tana maddaa fi mootummaa namatti dhiyaatee waan raaqicata bishaanis yoo badda dhayte qaliila waraabbatta mootummallee yoo jalatti hiitte waan raa fudhatta mootummarraa waa fudhatuuf isinis abaarsaa fi dhagaa lafa kaayaa itti dhiyaadhaa mootummaanis hawaasa keessan keessa bobbaa amala hawaasa keessanitti dhiyaadhaa baradhaa wajjin haa jiraannu akka kanatti rabbiin nurraa jijjiirama hafirraatti oolu cinqii wallaala harkaa nu qabu uummata keenya hawaasa keenya waadhaan faqrii fi wallaala harkaa qabaa akkaataatti ofirraa jijjiiru mootummaa fi hawaasni keenya walitti idaachuu fi yaada wal gargaarsifachuun hangasumaan dhaammata ammoo shabboon amma deebi'ee dhibbaa dhibbatti galatooma maali galatoomta osoo guyyaa kana kaarre dhaabbadhee yaaloo kana mun dhageenye yaadni kiyya fokkataa ta'ullee fokkata yaadni kan keejani gaarii ta'ullee keessanillee kun hundinuu hiree rabbi nuu kenne miidiyaa shabboo rabbi nuu kennuun hawaasni keenyallee ammas miidiyaan kun akka godhatu akka guddatu godhuudhaaf humnaa fi sammuu yaada waan qabdanii itti qaceeltanii gargaartanii miidiyaa kan akka miidiyaa keessan gootanii guddiftan ilmaan keessanillee akka cinaa dhaabbattanii waan isaanii kana faayidarra oolchitan akka yaamichatti karaa miidiyaatti illee siyaama isinillee uummata keessaniif akka dhugatti akka haqatti dalagaan isinit dhaammadhaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhumaanayyaa keessumaa keenya jaalamadiin turanii qophii teeyyatarraa asumarratti haa xumurannu yoo rabbii fedhe qophiitti aantutti haga waliin dachaanutti xiyyeeffannaan keenya bishaan haa ta'uudhaani sagantaa keenya xumurannaa nagaa waaqaa keessa turaatiin kiyya.